Marakkoo qaba. Maaliif rakkoon qabu? Ani kanani timuudhaaf waan waa'ee gammachuuti. Kanaafuu waan bira. Gammachuun keenya baay'ee nuti tola koo gaafa haati keenya fi abbaan keenya araaramanii akkasitti waliin jiraanii mana tokko keessa jiran kan isin gammachiisu akkuma keenyas immoo akkuma beekamu dhuftee bakka wanta nu wajjin hundumaa nu dhageessee dhuftee gaafa ishiin akkasitti dhuftee walitti araarsitee jettu kanaaf. Naan dubbatareenni jechuun bakka waan dubbatu hin qabu akkamitti akka dubbatu hin qabu beektamti silaa ishiin yoo haadha isaati waan ta'eef illoltii waan hundeetti waan ta'eef. Tole bicha. Dhugaa inni araaraman buqqaa mana tokkotti galee kaleessa amma hin argitee gaafa dhufee mana bu'a. Baay'ee namatti tola garuu dhugaa baay'ee nama gammachiisa gaafa mana tokko keessa teenyee akkasitti bakka iyyuu durooyyuu jechuudha maala yaadee beektaa gaafa kinoo akkas bakka hinoo samana kana beektamti tirii tokko irratti nyaata dhiyeeffannee waan hundaa gaafa nyaannu akkasitti walitti naannoo gaafa nyaannu si gammachiisa. Wayni xiqqaa kanatti baay'ee tokko gammadee dhugaa baay'ee tokko. Dhugaa gammachuu guddaa natti dhaga'ame. Ati waan hundumarraa jijjiiramtee dhuftee beektamte. Eeka. Waan hundoo jettu kan garuu. Waan hundoo jettu kan. Bakka darbee waan darbee dubbachuun gaarii miti. Waan darbee inni maa dhugaadha waan darbee dubbachuun gaarii miti garuu kaabetta osoo bakka ani yaadi waan hunda jechuu baadhee akka kootis bilbilee akka kootis waan akkanaa mariisisuu baadhee mariisiseen bakka akka araaraman goona minaamin jennee nuti cannaqamu baanee beeknamti gonkumaa hin araaraman dhuguu. Bilbiltuu uffanne bakka akka durii keenya turre kan. Akkasidha sammuun duraalee sanillee waan miiqee yaaddofna dhugaa mana barumsaa gaafa deemnu yaaddofna gaafa gallu yaaddofna achiin gaafa sana fudhadhan jedhu mana barumsaa dhiisnee gaafa mana teenyu qomna miti barnoonni mana yeroo inna bayyeessuus baay'ee nama gammachiisa dhugaa. Haroo gammachuudha mana barumsaa. Gammachuudha mana barumsaa. Haroo hojii hundeemne. Inni hojii hundeemne nama rafee jira amma. Kizollal. Tasarratti dhufa eenyu. Baay'ee gammadeera garuu araaramni isaanii bakka garuu dura gaafa dhufu jechuudha baay'ee sodaadde. Maayini deen achumaan akka waan jirtuuf immoo waan bakka waan bara ijoollee kana fudhadheen deemanii waan lolu na fakkaate ture. Garuu maanti seerumaan dubbatanii taa'anii sin deemaa jedhama. Maal akka isaan garuu baay'ee san nageenya. Anillee waan nageenya garuu waan baay'ee nageenya bita waan baay'ee waan isaanii miti bara. Bakka wanta jiru ishiinis dubbattee innis dubbatee bakka achiin araaramanii. Deeqaa tokko keessatti xumuranii waan tokko ciqichiqa wayyuu namni dhugaa. Ani kan nagarraame dura akkanatti waa araaraman maal akka qaban. Maaliin beekamanii durayyuu malee gumaaf hin araaramne hin jedhamanii. Akkuma giddeeta dhufuu qabdi turte. Giddeeta haati isaanii dhufuu qabdi turte reenu dhugaa amma isaan achi lafa waa kanaa xaarsanii fidanii waasanii deemanii masaafaraan akka amma kana rakkisaa akka ta'e beektaa makiinaan hin argamu waa meeqatu rakkisaadha beektamee ture. Kanaafiyyuu amma immoo gara guyyaa tokko akkana bu'uura kottu. Walitti qabnee guyyaa tokko gaafachuu qabna. Isa dhugaa araaramu keessaniif gammachuu akkamitti isinitti dhagahame inni gaafachuu qabna. Maal gaafatu? Jechuun haadha keenyaaf abbaa keenya amma araaramuu isaaniitti baay'ee gammannee namitidha. Nuti immoo walitti qabnee lama isaanii iddoo tokko teechisnee araaramuu keessaniif gammachuu akkamitti isinitti dhagahama maal inni amma gaafa mana kana keessa galtee jiraatu sitti maal fakkaata minaamin ennaan isaanis. Dhugaa gaafachuu qabne isas. Gaafachuu qabne isas. Dhugaa gaafa mana kana keessatti galtee teessu amma duraan gaafa nurraa bakkee deemtu fi amma gaafa nu biratti galtee teessu kana maal sitti fakkaata inni gaafachuu qabna dhugaa isa. Akkasumas gaafa biyyaarra turte akkam ture gaafa dura akkam turte akkam deemte akkam gaafi baay'isa. Gaafi santi baasna dhugaa gaafiidhaan jaanjisanii dhiisna dhugaa. Nan beeka kan sas waan baay'een gaafadha. Asitti immoo gaarii miti. Jechuun bakka amma yaadumayyuu
በቃ nuti akkasii fagoone haadha keenyas abbaa keenyas as teechisne በቃ ስለ gammachuun keenya gammachuu isaaniiti waan ta'eef በቃ nutis baay'ee gammannee raaramu keessanitti baay'ee gammannee nu gammachiistanii jirtu nuti illee miira gammachuu keessa gallee guddaa isaanuuf jiraadha namni innaan nuuf jiraadha jenneeni በቃ achiin isin raaramu keessaniif raaramtanii mana tokkotti galtanii to amma kinoo akkas wajjin jiraachuu keenyaaf mana tokkotti galle maasinitti fakkaata namni kan jedhu wayin gaafanna lama isaanii bakka tokko maaliif ulultanii jedhanas gaafa isa immoo keessa deebi'uu hin danda'amu kaa waa keessa deebi'uu immoo waan namni wanti keessa deebi'u hin jiru araaramee bakka dabee malee odaa keessa deebi'anii wanti isa keessa deebi'anii kaafamu hin jiru amma yaati mee deebistee dubbii kaasaa jirta ikkoo maal jechuudha na rukutu indee kabaja baradhu ishee na dhiiseechi indee wanti harka kootiin jedheen sana siraata kee qabadha indee nangafa kee dhabar inna dhaggeeffachuu qabda wanta na isin jedhu hundayyuu maaliif inni irra deebitee amma isaan haraaramanii gammadaa jirra inna nuti ati immoo irra deebitee maaliif walloltan gaafa jettee dubbii duraan isaan kaaftu amma irra deebee lole maal godhu bakka dhiise bakka ati yaaduma sammuu kee keessaa kana baasu kaan isin jammaa jechuudha wallola isaanii yoo amma yaadaan jiru araarama isaaniitii fi mana tokkotti jiraachuu isaanii yaadaa jira malee nagaan qabdumoo wallola isaanii yaadaan jiru dhugaani araarama isaaniitii amma akka darbee miti amma gammachuu dabagaani inni gammachuu keessatti maal gadda fiddere tasaaka tee afaan keessa gaaftu kun milixxiidha milix amaltoo hin bakka lamin bakka ta'e bakka mana mala bakka gaafa agarnu bakka waan dubbannu baasee beeknati gaafa maal taanu gaafa isaan wal qabne gaafa asuuf sitti maan jira mini ani sitti maan jira gaafa isa walitti waamneyyuu gammachuu akkamii isinitti dhaga'ama araaramuu keessanii fi ammayyuu nuyyuu baay'ee isinitti gammannee jirra isin wajjin jiraachuu keenyaaf mana tokko jiraachuu keenyaaf baay'ee isinitti gammannee jirra baay'ee isin jaalanna ምናምን jenneen bakka akka isaan gammadanii gammachuudhaan jiraatan jajjabeessan andamoo waan jedhu ati lamaanuu kaatee harka isaanii dhukkatta maal jechuudha anna balleessi koo balleessaa isa darbee sanarratti yaadooftee cimaadhattee waan kana waan godhee fi ikkoo duraan lamaanuu fuulduratti qabattee jechuudha oon gaafatee harka isaanii qabdee kootee darbita lamin marrakkoo qaba rakkoo qaba maaliif rakkoon qabu ani kanani timuudhaaf waan waa'ee gammachuuti kanaafuu waan bira gammachuu ikkootis dhungachuu kaarga dhungachuu harka isaanii keessi siikaasiitu giddeetaa dhungachuu qaba siikaasiitu giddeetaa dhungachuu kaatis deemiti maala nan dhungadhu inde inna balleessaa maaliin qabaan dhungadhu ani kanani ga'een koo kanarraa eegamu akka hangafa tokkotti maaliif ana dura ijoolleen qabanii dura anuma miti anu kan uumameef anuma waaqayyo isaaniif anuma kenne kanaafiyyuu atis anarratti dhalaatte anas sudura dhalaatte kaadar dhungattuu reetis maali inni akkateen dhungadhu ani si bichaa ture kan yaadee kaayiti dhungadhuun jedheetis indi anaafis haadha koof abbaa koo siifis haadha keef abbaa kee anaafis haadha koof abbaa koo miin jedhe inna karaafate dhungattuu reeti maal dhungadhu naan jettaadha maal sila maaltiif hin dhungadda goe an dhoksa malee dhoksaa hin dhungadha dhoksaa maal jechuudha haadha koof abbaa koo ijeenyu fuuldurattuu nan dhungadha mana nan dhoksaa dhungadha maal jedhu fuulduratti maal nan dhungadha haalatiin dhungadda waan hin taane dubbate waan hin taane yaadin ammi ani kanan ibsachaa keessa kootti dhugaa ani waan inni ibsachaa jiru waa'ee gammachuu kooti yaa waaqayyo galanni siyaaf ga'u walitti nuuf araarsuu keetiif jedheen waaqayyoon galateeffachaa jira malee waaqayyoon kadhachaa jira malee amma waa'ee harka isaanii dhungadhu miila isaanii dhungadhu miila isaanii dhungadhu miila isaanii dhungadhu mana ati dhungadhu hin jedhee nan dhungadhee deeme bakka bakka xumureera በተርታ ነው ለዞም ምን ሰማ እዛው በቃ ደቢነት እንደብሲነም ተርታ በቃ ደቢነት ይሄ
Ati ganga famit anga fadosa kan ana yetimti. Inna. Ati nungata anna nungada. Undu nungata. Afan kini. Siti kishin daldis. Mal. Ay to ko kawajana kinni. Asai. Sika. Asai mal to sikawe mal to nakabe sinjire ya sanja. Asha. Waya dinatte me abalete. Waya de mali yare waya de sittime. Kumbra. Wamne kas gochu kamne sinjire akko kenya simo bayini sijalada na fajra tamalle. Kuma na fajra tura devde mali fi. Wanta na nijere naaf dufte naaf xumurte baqa waan dasayu naaf gote waan deef. Baay'eesaa ishii nan galateeffadha dhugaani baay'eesaan ishii jaaladha. Amma meeshaan waggaa horaarsanii gammadee xiqqoo haati keenya ishii dhiisee na fakkaata. Dhukkubbiin ishee haadha keenya ishiillee baay'ee waan dhukkubaa ture durayyuu yaaddadhuma kanatti ishii dhukkubsachiisa ture natti fakkaata Amma yaaddoon hin jiru. Ammayyuu yaaddoon hin jiru mana tokkotti gallee kuna mana tokko jiraanna waan ta'eef amma garuu fayyiteerti fakkaata akka har'a wayyaaf natti fakkaata. Arafataa jechuudha. Boqorsiitee maal? Inni marii duraan bakka ciistuu yoo kaatu bari. Dhugaa kaleessa dangadda gaafa isaan araarsan uumaan jettu ammatee kaleessa immoo deemaa oolte si jamaa. Mana hin deddeemte uumaan jettu ammatee wayyaaf natti fakkaata garuu. Dureessa wayya. Lakki fayyiteerti amma waaqayyoof galanni haa ta'u baay'ee isa fayyiteerti dhugaa. Akkuma keenya bagaan dhuftee. Ara baay'ee baga dhufanii dhugaa. Isheen dhufuu baattee. Ishiin dhufuu baatte ishiinis dhukkubsattee lafatti hafti. Nutis bakka barnoota keenya dhisnee manuma teenya nutis duraayyuu silaan dhisne inni abdii kunne miti. Nutis manuma keenya teenya innis hin araaramu achi bakkee keessa deema. Nutis gaafa du'ar. Akkoonis yaadatti iyyaatti. Ishiinis yaaddofti achi teessee waan baay'ee yaaddofti waan ta'eef yaaddofti ishiinis achi teessee maaliif yaaddofni haadhamayyuu. Baay'ee yaaddofti. Inna ijoolleen kun akkam ta'u isaan wal lolanii jiraatanii ijoolleen jidduu isaanii jiran akkam ta'u namni kan jettu ishiin baay'ee yaadde turte ishiin. Ganaa ishiinis achi jira yaaddee. Inna itti ni beekaa bilbila. Akkasumaan akkasiidha itti ishiin hojjeta. Taaksii waan jiru taaksiin asii hin deemu achiin malee. Ani hin beeku waan nama dhufanii as gaanii eeloo abeet kennaa dhufeera. Dhugaa jira dhugaa eessa jirtu as. Dammo gaafa hin gadi ba'uun jiru isaan. Gammachuu wayiinitti dhagahame dhugaa gaafuma isaan dhufan achiin ishee bakka fidee dhufee mana galchee akkas jedhee bariisaa.